dargaggeessi keenya dargaggeessa waan ta'e duwwaadhaaf miti dargaggeessa mul'ata qabu dargaggeessa mul'ata qabu boru hojjete jijjiirama fiduu danda'u godhuudhaaf nuti waan keessa gallee hojjechuu qabnu hundaa keessa gallee hojjechuun barbaachisaadha. Waan hojjennee wannoo taanu keessa hunda keessa gallee hojjechuun barbaachisaadha. Siyaasa keessa gallee barachuu, shaakaluu, beekuun barbaachisaadha. Lafaa kaanee hoogganaa ta'uu hin dandeenyu, biyya hoogganuu, biyya bulchuu hin dandeenyu. Biyyi siyaasaan hoogganama. Malaaf toftaan siyaasni itti hoogganamu hin beeknu taanaan biyya bulchuu hin dandeenyu, hoogganuu hin dandeenyu. Jireenya keenya jijjiiramuu hin danda'u. Hin danda'u. Barbaachisaadha kun. Nuti immoo waan gadhee ta'e, aadaa gadhee ta'e, boru nu miidhan of keessaa baasnee gatuun barbaachisaadha. Inni nu miidha waan ta'eef. Siyaasa kamiyyuu haa ta'u keessa gallee baruu, dura baruu, shaakaluu. Shaakaluutu nurra jiraata. Baruutu nurra jiraata. Taphasaa, seerasaa, waa hunda isaa sirriitti baruu qabna. Amma barreetti nuun galu. Amma nuun galletti nuun fayyadamuu hin dandeenye. Kubbaa miilaa taphachuudhaaf wannoo keessa gallee yoo goolii gashuu hin dandeenye ta'e keessa galuu qaba. Afuma hidhannoo babbareedaa hidhatee yoo gale maal godha? Miila fufurdaa maal fakkaatu qabatee yoo gale maal godha? Gatiin qaba. Galee mo'amee ba'aa ta'e dorgommii sana keessa galuun irra hin jiraatu. Dorgomee immoo argamuun kilabii sana keessatti isa barbaachisa taanaan dorgomaa cimaa ta'e waa hundaaniyyuu tooftaa tapha sanaas beekee seera tapha sanaas beekee akkatti immoo kubbaa sana gashees mo'achuu danda'u beekee sana guuttatee galuutu irra jiraata. Guuttatee galuutu irra jiraata. Siyaasi keenya rakkoo guddaa qaba. Rakkoon isaa immoo nu bira jira. Siyaasni Oromoo baay'een siyaasa moobii maaliin miiraan guutamee gaggeeffamu kana keessaa baanee barree nu galee ittiin hoogganamuu danda'utu nurra jiraata. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eedhaaf. Nikaan kaan gaafa kaan nagamaan jiraachaa ture gaafa mana farsootti gore gaafa mana maakkaatootti gore 3 ta'ee 4 ta'ee 5 ta'ee gaafa wal argu boohee fi dhaadatee zarraaf jedhee gaafa bo'u gaafachii bo'u kan bira hin jirre galagaleeyyuu kan hin yaadan gaafuma walitti dhufu duwwaa immoo zarraaf jedhee immoo gaafachi galagalu qilleensi kan isa balleessu. Akkas ta'uu danda'uun irra hin jiraatu. Yoo hojjenne bifa guutuu ta'een hojjechuu beekne nu galee yeroo kamiyyuu mootoo hin dagatiin waan hojjechuu qabnu achi keessatti nu galee beekumsaan hojjechuu danda'uun nurra jiraata. Abaluu akkas nu godhe abaluu mo'amaadha jechuudha. Defeated mo'amne irra jechuudha. Akkuma abaluu sana maaliif hin taphanne nuti? Akkuma abaluu taphatee goolii gashu sana maaliif hin gashine nuti? Maaliif hin laallu sana? Tapha dadhabne moo? Humna nu dadhabe moo? Humna nu bu'e taanaan nyaachuu, humna godhachuu, shaakaluu. Malee erga taphachuun keenya dirqama ta'e siyaasa immoo cinaatti gannee cinaatti abbaan abaluu waa gaaf tokko nu deebisuu danda'a jennee ilaalaa abadan dhufuu hin danda'u. Yoo keessa galtee taphattee faayidaa sii maluu danda'u qabsoofte yoo ofii fidachuu baatte eenyuyyuu hamma kana gumaa tokko sii fiduu hin danda'u. Nuu fiduu hin danda'u. Nuu fiduu hin danda'u. Kanaaf akkuma sakaaniin inni taphatu sana taphataa gahumsa qabu taate keessa galtee taphattee faayidaa kee mirkaneessifachuudha. Eegsifachuudha. Karaan biraa hin jiru, falli biraa hin jiru, tooftaan malli biraa hin jiru. Inni kaan taa'ee ilaale, inni kaan immoo isaa mijeesse, itoo akkas nu gootanii maal ta'a? Kana maaliif nu hin goone? Innoo eenyu? Hin hojjetu inni. Dirqama maalii qaba inni akkas godhee kana fidii jedhamu sun? Harka nama biraatiin abidda qabachuun bi'aluunis nuun hin fayyadu deemee. Yoo abiddas ta'e waliin qabachuudha. Yoo kana ta'e waan yaadnu sun kan nu guutuu danda'u. An dargaggeessi kun kan nu baruu qabnu immoo kanadha. Eenyu olitti
kan nu fayyadus isini waan ta'eef isiniinis fayyada biyya kanas fayyada waan ta'eef kana baruun barbaachisaadha. Waa hunda keessatti hirmaattanii eenyuufiyyuu eenyu wanti nuyi dhiisnu hin jiru keessa gallee gabaa hunda keessatti argamuu qabna. Gabaa hunda keessatti gabaan nuyi tokkoof lagannee irraa hafnee irraa dhaabbannee dhiisnuuf hin jiru. Gabaa hunda keessatti daldaluu qabna. Daldallee keessatti karaa bu'aa argachuu dandeenyuun hojjechuu qabna. Hojjechuu qaba. Dargaggeessi kun kana transformation Oromoo political transformation finna taanaan kana kan nuti godhuu nurra jira. Akkasitti kan nuti deemuu nurra jira.